sagantaan guyyaarraa ibsa gaazexaa ture. Ibsi gaazexaa kunis kabaja waggaa 10ffaa waldaa Yaaddis Kidaan Kaanaat Beetakiristiyaan waggaa 10 darbe keessatti waan waaqayyo nu godhe waan waaqayyo nu gargaare isa gooftaan nu agarsiise irra dhaabannee kattaa irra dhaabannee jennee gooftaa galateeffachuudhaaf sagantaa qabanneerra. Sagantaan kunis waxabajji 21 amma 28tti waldaa keenya waldaa Finfinneetti guyyoota 8f walitti aansee guyyaa sanbataa gaafa 21 ganama qofa achi dafnooti amma jimaata amma sanbata duraatti waaree booda kabajama. Sanbata sadhumaa yookiin immoo waxabajji 28 immoo guyyaa guutuu ta'a. Dhimma kana laallatee akkasumas immoo sagantaan dargaggoo gaarii Damaasqoo maqaa jedhuun itti fufaa. Damaasqoo maaliif jettanii maal fakkaata sayidhu akkasin dhuftanii barattanii maaliif akka kana jennee ilaaltan immoo sin afeeruun barbaada. Akkasumas immoo kabaja waggaa 10ffaa kanarratti akkasin hirmaattan hunduma keessan maqaa kootiin maqaa waldaa keenyaatiin akkasumas immoo maqaa miidiyaa Buddusseetiin sin afeeruun barbaada. Galatooma. Akkam jirtu nagaa fayyaanni waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. As Buddusseetii birraa oduu jettee oduu cabsaa tokkoon deebinee dhufneerra kabajamtoota daawwattoota Buddusseetii. Egaa maaltu gidduutti sardeesi fidee oduu torbanii jettee walitti qabdee nutti maa turte miti namoonni jettanii miidiyaan har'a ariifataadha. Oduu ho'aa barbaada yerootti maaltu ta'e maaltu jira wanti sardaan maali isa jedhu immoo mata duree haaraan gaafa dhufu akka kana dafnee dhufnaa jechuudha. Namoonni baay'een nu wajjin hojjedhaa nu tumsaa nu gargaaraa. Yaada qabdan karoora qabdan nutti maa yeroo jennu akka kana dafnee hawaasa biraan isinii ga'uufidha. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee hoteela Shaaratan Addisitti taatee tokkotu ta'e. Taateen kunis maayini waldaan Yaaddis Kidaan Kaanaat kabaja waggaa 10ffaa waggaa 10 geenye waaqayyo nu gargaare milkoofneerra kottaan wajjin waaqayyoon galateeffadhaa. Torbee tokkoo fi sagantaa addaa qopheeffannee jirra jedhaniitu kabaja waggaa 10ffaa isaanii mata duree kattaa irra dhaabbanne የቆምንበት አለት mata duree jedhuun egaa kabaja waggaa 10ffaa haala addaatiin qopheessanii jiru. Kanarraa kanaaf immoo mata duree Damaasqoo jedhuun sagantaa dargaggoo gaarii namni baay'een beeku ji'a waxabajjii keessa ganna kana isaan girrii baay'ee qabu. Marsaa 8tiin akkasumas immoo dargaggoota yoo waaqayyo jedhe 40,000 leenjisuudhaaf qophoofneerra jedhanii ibsa gaazexeessotaaf kennanii ibsa isaan kennan kana gabaabseetan akka ta'utti isinitti himaa kabajamtoota daawwattoota keenya. An gammachiisummaa mataa Booranaati. Sagantaan kun immoo jetteedha oduu gaarii oduu bareeda aaga kan isinitti dhageessan. Harraga sagantaa sardaa gatii ta'eefan gidduutti cabsee dhufe malee torbanitti wanta gaarii tokko isinitti himuuf akka waadaa isinii galee hin irraanfanne. Namoonni tajaajila waldaa keessa kiristaanaa keessa jiru jaallattan immoo akkasiin hordoftan abdii guddaan qaba. Waldaan kiristaanaa mootummaa Kiristoosii lallabdu kamiyyuu nu wajjin hamma hojjetetti waldaa keenyadha. Akka kanatti yaananuun Yesuus Kiristoosiin kan lallabdu hundumtu jechuu kooti. Egaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee hoteela Shaaratan Addis namni baay'een hoteela sana maqaadhumaan beeka. Warri waaqayyo isaan gargaara isaan tumse immoo waa'ee waaqayyoo ol kaasanii guddisanii akka dhaga'amutti galma sana keessatti hoteela sana keessatti dubbataniiru. Waaqayyo waggoota 10 darbanitti baay'ee nu gargaare nu milkeesse. Kanaaf kattaarra dhaabanne jennee kottaa waaqayyoon galateeffannaa jedhanii waamicha godhaniiru. Akkuma kanas immoo sagantaa dargaggoo gaarii beeksisaniiru. Sagantaa kana irratti egaa namoota argamanii ibsa kennaniif yaada kennan akkuma isinitti beeksisa. Isa dura ogeeyyiin miidiyaa hojii hafuuraa irratti hojjetan baay'een isaanii sagantaa kana irratti argamaniiru. Tariitii marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti namoonni argitanis jiraachuu dandeessu afaan garaagaraatiin. kanneen biraas immoo argamanii waa'ee miidiyaa kanaa waa'ee taatee ta'e kana gabaasaniiru. Anis immoo akka Buddussee miidiyaatti akka jetteetti affeeramee achitti argamee wanta nagee isin biraan ga'a kabajamtoota daawwattoota keenya. Inni jalqabaa gaa sagantaa kana irratti ibsa kennuuf namoota argaman keessaa abbaa mul'ataa akkuma kanas immoo hundeessaan waldaa Yaaddis Kidaan Kaanaatii fi sagantaa dargaggoo gaarii tajaajila Yoonaataan Akiliiluu iddoo sanatti argameera. Sagantaa kanarratti gargaartuunsa lallabduu wangeelaa adde do'ii imruu sagantaa kanarratti argamaniiru. Kanarraa kan hafe namni baay'een kan beeku kan jaallatu Paaster Henook Mangistuu yookaan Singalle jedhamuun
kan beekamu innis achitti argameera. Paaster Baqqaaluu Lammaa akkuma kanas immoo Paaster Taarikuu Tamasgan isaan kun ibsa kennuuf keessummoota argamanidha. Namoonni hedduun immoo bakka sanatti argamanii sagantaa kanarratti hirmaataniiru jechuudha. Gabaabseetan waa'ee sagantaa kanaa waa'ee taateewwan ta'an isinitti hima. Inni dura kabaja waggaa 10ffaa sababeeffachuudhaan torbee tokkoo fi waxabajjii 21tii kaasee hanga 28tti torban tokkoof sagantaa addaatu qophaa'ee jira. Nuni waldaa keenyatti guyyoota jiran sana maqaa garaagaraatiin moggaafne waaqayyoon kabajuudhaaf qophoofneerra kottaa nu wajjiniin waaqayyoon kabajaa jedhaniitu waamicha godhaniiru. Egaa wiixata, kibxata, roobii, kamiisa, jimaata, sanbata duraa fi sanbata guddaa amma jimaataatti waaree booddee sa'aatii 10 eegalee jechuun guyyoota 5 jechuudha. Gaafa sanbata duraa immoo guyyaa isa torbaffaa ganama duwwaa. Sanbata guddaa isa dhumaa garuu ganamas galgalas guyyaa galataa addaa qabna kanaafiyyuu achirratti nuuf argamaa jedhaniiru. Guyyoota isaan moggaasan kun egaa guyyaa barsiisaa, guyyaa kennaa jaalalaa, guyyaa dargaggoof daa'immanii, guyyaa itti seenaa waldaa keenyaa haasofnu, guyyaa itti gargaarsa waaqayyo waggoota kana keessatti nuuf godhe haasofnudhani guyyoota kana adda baasanii qopheessaniiru. Kanaaf namoonni isinii mijatu naannoo Qarshii magaalaa Finfinnee haala garaagaraa keessa jirtan dhaqaatii sagantaa sanarratti hirmaadhaa. Isa kanaan alatti sagantaa qophaa'e kanarratti tarii gara dhumaatti namootaafis waggoota 10 keessatti wanta goonee hin beekne muudamni jira jedhanii isa kana daawwattootatti dubbataniiru. Inni guddaan immoo waaqayyoon galateeffannaa. Kanaaf kottaatiin wajjin galateeffadhaa jedhanii waamicha godhaniiru. Isa kanaan alatti waa'ee waldaa kanaa wantoota tokko kaasaniiru. Waaqayyoon gargaaree galateeffanna jedhaniiru. Kanarraa kanaaf waldaan kun gara miseensota 6,000 olii akka isheen qabdu. Kana malee immoo 6,000 kana keessaa 2,300 ol dipaartimentii garaagaraatti gartuu garaagaraa keessatti tajaajila keessa akka jiran waldaa kana keessa tajaajila keessatti akka hirmaatan. Waldaan kun damee 2 duwwaa akka qabdu magaalaa Finfinnee naannoo Qarshii akkuma kana immoo magaalaa Hawaasaa keessatti waldaa gurguddaa miseensota hamma kana ga'u akka qabdu. Maaliif waldaan keessan hin baay'anne jennaan waggoota kana keessatti xiyyeeffannoon keenya galma dargaggootaa giddugala dargaggootaa ijaaruu irratti gadi xiyyeeffannee ibsa kanarratti waggoota dhufan keessatti hin hojjenna jedhaniiru. Isa kana malee waldaan kun hojii tajaajila hawaasummaa keessatti Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay keessatti tajaajila bishaan dhugaatii akka baasaa turte, akka hojjechaa turte. Sagantaa dargaggoo gaarii immoo magaalaa Walaayittaa keessatti ijaaraa akka jirtu inni sunis akka itti fufee jiru. Gara fuulduraatti immoo magaalota garaagaraa keessatti hojii kana akka hojjettu gaarii godhanii ibsaniiru. Inni kan biraan waldaan kun kan isheen itti milkoofte egaa namoota baay'ee barsiiftee cuuphuudhaanidha. Marsaalee baay'eedhaa fi amantoota waldaa kana keessatti dhaqanii akka cuubaman illee dubbataniiru. Egaa waaqayyo waggoota kana keessatti bu'aa bahii baay'ee keessatti nu gargaareera gatii ta'ee fi wantoota kaasnu waan dubbannu qabna. Kottaa nu wajjiniin kattaa sarara dhaabbanne kana ilaalaa nu wajjinis galateeffadhaa jedhaniiru. Egaa kanarraa kanaaf immoo kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan galmee dargaggoo gaarii kan bara 2018 galmeerra jiru. Barana yeroo kanarraa walakkaa gadi buusanii qarshii 700 qofa nama galmeessaa jiru. Inni kun immoo maaliif jedhamnaan namoonni baay'een ijoollee baay'ee erguu barbaadu garuu itti baay'atu. Kanaafiyyuu maatiin tokko ijoollee 2-3 wal duukaa akka erguu fi tumsuutu nurra jira jedhani. Kanarraa kanaaf immoo kanaan dura walakkaa marsaa tokko keessa nama jiru yoo kaffalchiisne walakkaa ol immoo tola dhufu ispoonsara argatanii. Amma garuu namni hundumtuu gatiin ishee xinnoo gatii taatee fi ispoonsaraanis maaliinis kaffaleen dhaqe jedhee yaadee akka inni dhufee wanta godhamu hundumaatti qixxee hirmaatuuf jenneetu isa kana goone akka nama hundumaatti hin cimneef jenneetu gatii isaa salphifnee jedhani. Egaa yaadota keessaatii sagantaan kun akkamitti fufaayi maaloodha wantoota gaaffii baay'eetu ture. Sagantaan kun yoomiyyuu itti fufaa. Namoota amma dhiyeenyatti muudaman keessaa kanneen sagantaa kanarratti akka tajaajilaniif waldaan kiristaanaa yaaddis kidaan kaanaatu muudu jirti jedhanii ibsa guddaa kennaniiru. Kanarraa kan hafe sagantaa kanarratti waggaa waggaadhaanii
waaqayyo lubbuu haaraa baay'ee nuuf kenna. Bara darbe kana waaqayyo baay'ee nu gargaaree namoota 935tu gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagantaa kanarratti akka fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii. Bara kana immoo 10,000 isaa ol hanga 15,000tti waaqayyo lubbuu haaraa nuuf kenna jennee eegnaa jedhanii kanaaf namoonni kallattii kanaan akka waaqayyoon kadhatan lubbuu dargaggoota baay'ee iddoo sanatti waaqayyo geesse akka inni akkasiin waaqayyoon kadhatan adaraasiniin jenna. Egaa gaaffii gaazexeessota achitti argaman biraatii kakkee deebisaniiru gaaffiiwwan ka'anii maaliif gatiin kun gadi bu'ee tajaajilli kun akkamiin itti fufaa magaalaa hawaasaan alatti magaalota kan biraa keessatti maaliif tajaajilli kun ittiin fufuu yaadota jedhan ka'aniiru magaalota kan biraa keessatti egaa inni kun erga lafa qabatee booddee galma kireeffachuun dargaggootaaf bakka bulan mijeessuun hundumtuu erga haalli mijatee booddee itti deemna karoora keenya keessa jira yoo waaqayyo jedhe waggoota kurnan dhufan kana keessatti biyya Itoophiyaa miti sadarkaa gaanfa Afrikaatti deemnee hojii kana babal'isnee mootummaa waaqayyootiif bu'aa guddaa buusuu barbaannaa isa jedhu kaasaniiru. Egaa namoonni achirratti galmaa'uu barbaadan akka galmooftan kanneen isaanii wajjin naxxanii hojjechuu barbaadan akka tumsitaniin kallattii hundumaatiin akka isaanii wajjin dhaabattan gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Inni kan biraan paastaroonni namoonni iddoo sanatti argaman immoo waldaa kanarraa maal barattu waldoota biraatiif fakkeenya maalii taati isa jedhamu dargaggoota irratti hojjechuu dhaloota irratti hojjechuu ni jedhu baay'ee wanta nun ciccine irratti hojjennudha dargaggeessi har'a harka duwwaa miti garuu bor biyyatu isaa harka jira. Kanaaf dargaggoota irratti hojjechuu qabnaa jedhaniiru waldoonni baay'een akka isaan irraa baratan akka isaanii wajjiniin immoo tumsan dhaabbatan paastaroonni isin asirratti argitan kun gaarii godhanii yaada isaanii ibsaniiru. Kana fakkaata egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu cabsaan gidduutti isiniif hin dhufne sagantaan dargaggoo gaarii bara kanaa mata duree Damaasqoo jedhuun waldaan Addis Kidaan Kaahinaat galmeera jiru. Isa kanarratti immoo galmaa'uudhaa fi televezyiinii isaaniirra lakkoofsi bilbilaattiin galmooftan akkasumas immoo baankiin herreega kan isin ittiin kaffaltanii galmooftan jiraachira iskiriirraa argattanii galmaa'uu dandeessu. Kanarraa kanaaf immoo feesbuukii isaanii fuula feesbuukii isaanii ilaaltanii achirraas teessoo argachuu dandeessu. Namoonni immoo namoota baay'eef dargaggoota baay'eef ispoonsaran ta'a jettanis yeroo kanatti dargaggoonni akkasaan waan keessa jiran baraniif gara sanatti akka ergitan irraasiniin jenna. Isa kana miti gaa har'a kan isinii dhaabnu. Agartanii hojiin jira yaadi jira wanti addunyaa kanarra jiru ariifataadha. Miidiyaan yeroodhaa yerootti waan haaraa qaba. Waan hojjettan waan yaaddan waan waaqayyotti isin gargaari kan gabaatti baaftanii fidaa dubbadhaa yeroon isaa yerootti dhoksan qobaatti dhiphatan qobaatti gammadan miti. Keessattuu hojii mootummaa waaqayyoo keessatti qooda fudhachuu warri barbaadan waaqayyo waltajjii nuu kenne yeroo nuu kenneera walii wajjin hojjenna inni yeroo hundumaa sin affeerra jettiin keenya gidduutti cabsitee dhufte kana fakkaattiin nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa. An gammachiisummaa Booranaan ture egaa yeroo waaqayyo jedhetti immoo haala kan biraatiin deebinee ol agarra.